Beeksisaa business shown eegalee jira. Diinagdee keenya ni beeksisna akkasumas ni utubna. Kun kaayyoo sagantaa keenyaati. Guyyaa irraa immoo hundeeffama waggaa 30ffaa baankii Awaash sababeeffachuudhaan damee Finfinnee jedhamutti argamnee jirra. Egaa guyyaa irraa tajaajilawwan mana kanatti kennamanii fi akkasumas immoo keessa isaa deemuudhaan bifa miidhagaadhaan mana ijaarame kana kan waliin daawwannu ta'a. Na faana tura. Harka fuunee baga nagaan gara Awaash baankii dhuftee. Baga nagaan har'a sitti miidhageera. Hojjettoonni keessan baay'ee isaaniillee miidhaganiitu kan isaan jirani. Anis immoo ayyaana waggaa 30ffaa baankii keessanii baga geessanii sin jechuun fi baankii keessanitti argamee jira baga geessanii. Baga wajjin geenye baga nagaan gara baankii keenyaatti dhuftee. Baga wajjin gammannee dhugaadha waggaa 30ffaa keenya kabajaa irraa. Mana keenyas immoo akkasitti bareechinee hojjettoonni keenya hundumtuu bifa miidhagaa ta'een iddoo isaan irratti tajaajila baay'ee barbaachisaa ta'e kennuu irratti argamu. Baankiin Awaash waggaa 30 lakkoofsiseera jechuudha erga hundeeffameeti. Waggaa 30 kana keessatti dameelee garaagaraallee baneeti kan inni jiru. Isa keessaa immoo dameen Finfinnee kun isa tokkoo fi isa addaati. Kanaaf yeroon ol seenillee ammani baankii natti fakkaachuu illee isaan hoteelan dhufee jedheen ilaalaa ture. Baankii kana mee baankii damee kan biraarraa maaltu adda isa godha? Dameen kun damee addaa Finfinneedha yookaan Finfinnee Special Branch jedhama afaan Ingiliffaatiin. Dameen speeshaalii wanti isa godhu mana kanatti tokkoffaa damee guddaadha. Damee guddaa gaafa jennu dipoositiin isaa baay'ee guddaadha. Lammaffaan liqii mana kana jiru liqii guddaadha. Bu'aan dameen kun argamsiisu bu'aa guddaadha. Kanarratti immoo main branchii yookaan head quarterii kana jara damee jiru waan ta'eef maamiloonni mana kanatti fayyadaman maamiloota akka damee kan biraarratti qofa fayyadamanii miti. Maamila corporate ta'antu baay'ata iddoo kana. Kun damee addaa isa godha. Safe box kan jedhamu jira. Inni kun damee isa kaanirraas adda isa godha. Bulchiinsi isaas kan inni gaggeeffamu iddoo kanatti branch manageridha positioning. Dameen kun garuu deputy director yookaan ittaana directoraa kan jedhamutu jira positionii akkasiitiin bulaa jechaadha. Baankiin kun maamila isaatiif tajaajila giddu galeessa ta'e tajaajila baay'ee si'ataa fi hawwataa ta'e kennuudhaaf damee kana bifa kanaan innoveet godheera jechaadha. Kanaaf kaanee waliin ilaaluu dandeenya jechaadha. Natti tola. Iddoon kun immoo iddoo admin assistaansiidha yookaan tajaajila barreessituun iddoo kana keessa teessedha. Iddoon kun iddoo baay'ee hawwataadha akkuma argitu. Baay'ee miidhagaa. Baay'ee bareedaa loogoo biraandii keenyaanii bifa burtukaanaa fi bifa samii kana kun loogoo Awaashii beezii ta'edha. Kanaan kan hojjetame soofaa. Baay'ee bareedaan kuni maaliif akkasitti hojjenne beektu iddoon kuni maamila premium ta'e yookaan maamila baay'ee corporate ta'etu yeroo isaan dhufan iddoo kanatti keessumsiifamu jechaadha. Iddoo kanatti diskeeshinii garaagaraa walgeema garaagaraa kan godhannu akka staafiittis yoo maamilooti keenya immoo baay'atanii dhufanii diskeeshinii garaagaraa barbaadan asitti iddoo kana keessa teenye iddootti mari'annudha jechaadha. Bakki kuni operational manageridha. Inni kun operational manageridha. Hojii operationii baankii garaagaraatu iddoo kanatti gaggeeffama. Operationiin isa kanaa fi audit operationii fi operationii hojii kan biraa iddoo kanatti gaggeeffamu managerii isa kanatti iddoo kana taa'ee to'ataa jechaadha. Inni kuni hojjetaa to'ataa yookaan immoo hojjetaa operationidha. Auditora inni operational auditii kan branchii kanaadha inni kuni iddoo kanatti hojii to'annaatu gaggeeffama. Pre auditiin jira, post auditiin jira.
Piriyoodiitiin utuu rakkinni tokkoon dhalatiin dursanii hojii taroonni bakka isaanitti hojii to'annoo geggeessanidha iddoon kun jechaadha. Istooriin kan wanta hojii ta'u kana tikeettiin kun iddoo seef ta'e taa'uu qaba. Iddoo tikeettiin keenya keessatti istoor ta'udha jechaadha. Arkaayivii hojii torootaati jechuudha kun. Baankii kun hojii warra ECX kana wajjin wal quunnamsiisu iddoon kun iddoo baay'ee seeftiidha iddoo ragaadhaan hojjetanidha. Infoormeeshinii karaa siistamaa fudhatu. Isaan kun lamaan ofiisaroota ECX keenyaati. Harri sanbataa xiqqaa waan ta'eef laaqanaa fi ba'aniitiin deebi'u kasaatis itti fufanii hojjetu sa'aatii booda sechaadha. Iddoon kun iddoo kool seenteridha. Iddoon kun kool seenteriin kun tajaajila maallaqa daddabarsa biyya alaarraa isa dhufu sana iddoo kanatti siistamaan fudhatu bakka dhimmi isaa ilaalutti immoo birrii kana kan dabarsu asiitiidha jechuudha. Iddoo kana iddoon kun iddoo baay'ee seenterii ta'edha. Iddoo baay'ee sekiur ta'edha argitanitti yoo ta'e iddoo kana irra taa'anii hojjetu. Baay'ee miidhagaa hawwataadha. Gaafa sammuu makeellee si aareessa yeroo ilaaltu. Baay'ee. Kun kaa'u sababii isaa maalidha seete Awaash Baankiin akkuma maamilata isaatiif xiyyeeffannaa guddaa kennu. Tajaajila maamilaa jechuun immoo eenyudha kan kennu hojjetaadha miti dha. Hojjetaa isaafis xiyyeeffannaa guddaa qaba jechaadha. Amma yoo argiteetta ta'e hojjetaan akka inni laaksi godhee inni ta'een hojjetu barbaada Awaash Baankiin jecha hojjetaan yoo iddoo gaarii irratti kondiisii envaayiromentii keessatti hojjetu sammuun isaa hin haara'a. Hojjetaadhaaf immoo iddoon akkasii baay'ee enerjii isaa akka inni baasee maamila isaa tajaajilu isa godha. Jaallatee hojjetuu fi baay'ee mijataadha. Iddoo kana yoo argiteetta ta'e laanchii isaanii yoo fidatanii dhufan hojjetan iddoo kana irratti nyaatu. Iddoon kun immoo iddoo itti ho'ifatanidha. Iddoo kanatti hin bilcheessinu. Iddoo kanatti maamilli bunni isaa danarratti qophaa'ee hojjetaadhaa fi nyaata isaa yoo fidatu as keessa kaa'ata. Yoo baasu immoo ho'ifataa oban hin jira. Iddoo kana immoo argitanitti ta'ee bifa hawwataa ta'een baay'ee miidhagaa hoteela kan inni fakkaatu. Hoteela fakkaata. Hoteela Star 5 fakkaata. Amma yoo argitetti ta'e sirra taa'ee hojjetan laaqana isaa ol jijjiiree nyaata maaliif yeroo tokkotti hojjetan hundumtuu yeroo tokko dhufee nyaata. Inni kaan achi maamila tajaajila inni duubatti afuma dhufee asii nyaate inni kun immoo gaafa achi deebi'u isa achi jiru immoo ergee danatti laaqana isaa iddoo kanatti nyaata jechaadha. Yeroo firii isaanii addanarra taa'anii buna isaaniis inni dhuguu jechaadha. Fuuldura isaanii kana yoo argitetti ta'e inni kuni iddoo isaanitti mana fincaanii fi iddoo akkatti dhiqatanidha jechaadha. Amma isin dadhabsiisaara miti dhumu gana. Iddoon argamu kuni iddoo baay'ee murteessaadha baankii kana keessa iddoo mootoriidha iddoon kuni maaliif baankiin amma dameewwan maal ta'aniiru beektaa akka durii dameetti maamilli kaashii baasee kaashii galchuu qofaa miti iddoo maarkeetingii ta'anidha jechaadha. Hojjetoonni kun hundumtuu hojjetaa maarkeetingii istaafidha jechaadha. Warra sadii kanaan argaman immoo aanaalistoota warri kun immoo biddira gurguddaa damee kana keessa jiru. Liqii gurguddaa. Liqii sana hundumaa iddoo kanatti piroosesii godhu jechaadha. Aanaalistoonni kun aanaalaayiz godhu iddoo kanatti dookumentii maamilaa ijanooti fuudhu maamilaaf argiteetti ta'e teessuma gaariitu mijateefii jira. Yeroo dhufanii asirra taa'anii tokko tokkoon isaanii keessumsiifamu. Warri sadii kanaan jiran immoo hojjetoota Oromoo siin jedhe maarkeeting istaafidha. Warri kun rileeshinshiip ofiisarii jedhamu iddoon kun. Isaan kun maamilaa wajjiniin walitti dhufeenya kan uuman maamilli gara Awaash Baankii akka dhufu kan irratti hojjetan keessattuu damee keenya irratti immoo siinarii ta'anidha. Warri kun enerjii qaban hojii maarkeetingii warra geggeessanidha jechaadha isaan kun. Malee yaadi isaanii hatameeru hojii gurguddaatti jiru. Baay'ee biizii ta'aniiru yoo argiteetta ta'e intarviyu gochuu barbaaddes nama haasofsiisuu barbaadde yoo jiraate yeroo kan biraa booda irratti itti deebina. Dubbisuu ni dandeessa jechaadha. Asumaan garana dhufna. Hayi beesuma. Akkam jirtu? Nagaa. Inni kuni mana kana keessatti manaajerii baay'eetu jira siin jedheera. Manaajeroota baay'ee jiran keessaati inni customer service manager siriidha. Akkas jechuun damee kan biraa irratti branch managerii ta'anii hojjechuu kan danda'anii oolidha jechaadha. Silxaanni isaanii iddoo kana. Manaajeroota meeqatu jira amma? Manaajeroota 5tu jira. Aanaa gaditti jechaadha. Aanaa gaditti manaajeroota 6 walitti isaan garuu
shan anaa gaditti toora jiranidha jechaadha. Inni customer service manager sadiidha. Sadarkaan isaa sadaffaadha jechaadha. Akkas jechuun branch manager damee kan biraarra jiran wajjiniin walqixa siin caalas kan caalus qabaachaa. Grade 4 irra jiran hin caalayyuu. Grade 3 faa grade 2 faa irra jiran wajjiniin walqixa ta'uu danda'a jechaadha. Maaliifidha kuni sila sii kaaseera maamiloota gurguddaa korporeet ta'anii fi maamiloota baay'ee investoroota baay'ee warra daldala baay'ee keessatti bobba'antu dhufu waan ta'eef as ta'anii dabaree qabatanii eeguun qaban jechaadha. Maanejera isa kana biratti dhimmi ilaalamu asitti ilaalama. Maanejera kan biraa biratti immoo kan ilaalamu nama kan biraa biratti ilaalama jechaadha. Maamilli dhimma isaa nama hundumtuu maanejeroonni as keessa jiran kun dhimma maamilaa raawwachuudhaaf as taa'u. Kan baay'isnee fi quxurii isaa kanaafidha jechaadha. Hojjetaan amma hojjetoota hedduu argaan jira baay'een isaanii immoo laaqana ba'aniiru. Hojjetaa meeqadha damee kana jedhee Nun hojjetaa 45 qabna dhaabbataan kan hojjetamu. Damee kana qofaarra kan hojjetamu. Damee nama 45 oltu jira. Kana jechuun egaa maamiltoonni keessan baay'ee akka isaan taanedha kan mul'isu. Hojjetaan amma kun damee kanarra jira jechuun maamiltoota meeqa ta'utti yaada tilmaamaan damee kana? Maamiltoonni keenya gara 40 ta'u baay'inni isaanii lakkoofsas jiru sadha. Liqaan jechaadha. Liqaan gara biliyoona 22 oliitu jira damee kanarra. Dipoositii gara biliyoona 20tu jira damee kanarra. Liqaan walakkeessa waggaa kanaa qofaatti hojjenne iyyuu biliyoona 2 qabaabii ta'a amma sa'aatii kanatti jechaadha. Inni asitti quxuriin kun miliyoona miti biliyoonadha. Kanaaf asitti baay'ina maamilaa caalaa maamilli as dhufu maamila damee isa kaanirra dhaquudhaa xinnoo adda ta'a. Maaliif damee guddaa waan ta'eef maamila piriimeemii ta'a maamila gurguddaa jechaadha. Qabeenya gurguddaa warra qaban investara gurguddaa warra ta'an maltiinaashinaal kaampaanii yookaan kaampaanii biyyoolessaarra darbanii intarnaashinaali warra ta'anii iddoo kanatti dhufanidha. Damee kanatti kan isaan keessumsiifaman jechaadha. Kanaaf iddoon kun akka damee kaanitti hin ta'in manaajera baay'ee kan inni qabaateef tajaajila jiru kanarratti tajaajila xiyyeeffannaadhaan hojjetamu waan ta'eefidha. Asirras taa'ee gaa takka iddoon kun immoo maal asii hedduu bal'aa waan ta'eef boqochaa yoo deemne wayya. Inni siinariidha baay'ee mana kana keessatti. Hojjetaa baay'ee cimaadha mana kana keessatti. Maamila duwwaatu hin ta'in maamila alayyuu mana kana keessa akkoo tajaajila nuyi kenninu hojjetootuma baankii kana muummee kana keessa hojjetan baay'een iyyuu nuuf maamiladha. Tajaajila garaagaraa qabu isaan iyyuu. Kanaaf tajaajila achirraa dhufu sanas simatee sirriitti kan keessumsiisu asii immoo istaafiis kan to'atu fuuldura isaatti immoo argitee ta'e fuuldura isaa kanatti hundi argamu kun maalidha? Wiindoo 10tu jira. Foddaa 10tu argama as keessatti. Foddaa kana keessa kan tajaajila dhala malee itti kennus jira. Iddootti maallaqa kaffallu iddootti maallaqa immoo namarraa fuunu. Iddoon kun jechaadha. Kanaaf to'annaadhaa fi inni immoo iddoo kana jira jechaadha. Tokkoffaa maamilaa tajaajila gaarii keessumsiifamuusaa isatu mirkaneessa. Fuuldura kanatti dhiyeenyaan kan inni taa'ee jiru akka inni ilaaluufidha fuuldura kana taa'ee jechaadha. Kanaaf iddoon kunis iddoo manaajeriin lammaffaan isa silaa manaajerii customer service manager sirii inni kun lammaffaadha. Operational manager silatti sitti agarsiiseera iddoo kan biraarratti. Operational manager kan biraan immoo namni lama iddoo biraa jiru. Isaanii fi wiindoo kana keessaa immoo mata akka ilaalaa deemtu sitti nan agarsiisaa jechaadha. Iddoon nama sitti agarsiisu kun argiteetta ta'e siilingiin kun argiteetta ta'e bakka kanarraa jalqabee jechaadha. Ilaala argitee akkas inni deemu kun hamma achitti hiika mataa isaatii qaba jechaadha kun. Kun maal ibsaa? Laga Awwaash. Laga Awwaash bifa arkitektii ta'een adda addaatti agarsiifameera jechaadha. Ani illee yaadaan qabee yoo deemu ilaalle. Argiteetta ta'e isa dhamaa inni laga Awwaash eessarraa jalqaba biyyuma kana keessaa jalqaba. Kan inni immoo dhumatu keessatti deemeti biyyuma kana keessattidha jechaadha. Kanaaf riisoorsii biyya kanaa fuudhee damee akka laga kan biraa iddoo kan biraatti hin geessu. Biyyuma kanatti deebisaa jechaadha. Kanaaf qabeenya biyya kana baay'isnee biliyoonota goone
kan itti deebisnee biyya kanatti deebisuudha jechaadha. As keessa wantoonni argu baay'een isaanii hiika mataa isaanii qabu. Loogoo keessaniin illee kanneen hojjetamaniini. Iddoo kan argiteetta yoo ta'e tajaajila maallaqaa kan kennaa jirudha jechaadha. Argiteetta yoo ta'e inni kuni maallaqa kaffalaa jira. Iddoo itti maallaqi kaffalamudha. Maamiloonni asirra dhaabatanii dabareen isaanii amma inni tokko keessumsiifamutti iddoo kana taa'u jechaadha. Asirra rilaaksii godhanii taa'anii keessumsiifamu. Waan tokko dhimma isaaniis xumuratanii deemuu kan dadhaban fa'aa duufaa radhanii asuma ta'anii sumatti. Kun immoo asteenyaan ka'ee nama godhu bakkichi. Bifa addaatiin kan isin jalqabdanii kun isuma uumamaa fakkaata, isuma dhugaa fakkaata. Isuma uumamaadha. Gaafa laalan maamiloonni keenya akkatti toluu fi magariisa jaallannu ture biyyi keenya waan magariisa waan jaallannu. Sammuu namaallee naaressaa. Sammuu namaa naaressaa jechaadha. Kanaaf maamila keenyaa fi akka isaan ija isaaniitti toluuf illee iddoo kanatti kan goone iddoon kunis iddoo tajaajila dhala malee yookaan immoo tajaajila dhalarraa bilisa ta'e iddootti kennamudha. Bakka kana yoo ilaalte sila operational manager sadiitu jira. Isheenis customer service manager lama jira. Gaditti nama shantu jira siin jedheen ture. Achi keessaa inni tokko kunuunsa kanadha. Operational manager waanidha. Inni kunis operational manager waanidha. Iddoon kun maaliifidha? As taa'uun kan barbaachise naan jettee akka nan gaafanne maamiloonni fuula kee duratti kan argamu bakka kanarra taa'anii tokkoffaa yoo dadhabanis hin boqotu, lammaffaa immoo tajaajila dhufaniif san argachuudhaaf bakka kana taa'u tokko to'annaadhaafidha jechaadha. Lammaffaan immoo maanni isaan kana biraa warri amma achi keessatti birrii kaffalan yookaan birrii namarraa fuudhan kun authorizationii garaagaraa barbaada. Isaaniin authorize godhu jechaadha iddoo kana taa'anii. Mana kana firmaa isaanii isaantu dabarsaa fi siistama irratti isaantu mirkaneessaa jechaadha. Innaa keessa darbanii dhufanii fudhatu. Manni kun garuu yoo argiteetta ta'e fagootti kaardiidhaan galama. Maamilaaf hin eeyyaman iddoo kana keessa galu. Maaliif iddoo maallaqa itti socho'u waan ta'eef. Inni kan biraan immoo iddoon kun sarviis deeskiidha. Namni tokko akkuma alaa seeneen bakka kana dhufa. Gaafas dhufu yoo akkaawuntii banataa ta'e akkaawuntii isaa herrega isaa sitti banataa. Yoo gaaffii tiraansferii gochuu barbaade yoo ta'e iddoo kana dhaabbatee gaaffii tiraansferii isaati asitti gaafata. Yoo illee odeeffannoo illee barbaade odeeffannoo bakka itti kennamus naannooma kana waan jira. Iddoowwan hundumtuu sii mirkanaa'e booda bakka kanatti tajaajila faayidaa kaardii asuma teessee quxuriin isaa siif kennama jechaadha. Kuni Q maashinii jedhama. Maamilli tokko gaafa gara Awaash Baankii dhufu information desk irra dhaabatee achirraati tajaajila inni barbaadu sana erga himee booda asirraati kan ittiin tikeettii ittiin dabaree isaa eeggatu addanarraatti fudhata jechaadha. Edda sakatta'insa bira darbiteeti bakka kana dhufta information desk kan irra jechaadha. Egaa inni hojjetaa informationiiti. As kana dhaabatee maamilaa fi informationii kenna jechaadha eegee. Maamilli jalqaba information desk irraa kan argatu. Namas kana dhaabbatu kan argatu. Maamilli jalqaba dhufuun bakka deemuu danda'a. Sarvisii fayyadamuu barbaadu asitti gaafatu. Bakka inni deemuu danda'uu fi nama argachuu qabu bakka itti agarsiisna. Information barbaadu illee asumaan laannee fi asumaan deemuu kan danda'u yoo ta'e illee waan gahaa laannaa fi information. Bakka kanatti gaamaan akka geggeeffamu isaan irraatu bartee gaarii natti fakkaata. Nagaa keessanii. Baga nagaan dhuftanis. Baga nagaan eeddee. Iddoon kuni safe box officer kan jedhudha. Safe box officer bulchaa albuuda gati jabeessa ta'e bakka inni itti to'atamu iddoo kana kan bulchu ofiisaraa jechaadha bakki kuni. Isa kana kan to'atu hojjetaan as keessa jira. Bakka gati jabeessa albuuda gati jabeessaa dhufne. Albuuda gati jabeessa. Ani illee seenuu sodaachaan ture. Wantoota barbaadan bakka kana kaa'uu akka danda'an natti himee jira. Mee bifa kamiin kan itti simattu? Tarii galata. Meeshaa gati jabeessaa warreen jennu
akka warqii dookumentoota garaagaraa sirriiwwan garaagaraa dabaluu qabachuu barbaadan seegmentii irratti argatu jechuudha. Egaa maamilli gara Awaashii gaafa dhufu Awaashuma mannis manuma ijoolleen ijoolleema. Amma damee kanatti jechuudha. Maallaqa gamiitu bee hamma kana bal'inni isaa hedduu bal'aadha. Farniicharoonnis keessa jiran illee wantoota gatii qaqqaaliidha kan inni ilaalaa jiru. Gatii guddaatti bee warri hojjetanis dhaabbattoota biyya alaati waan ta'eef kaampaanii biyya alaa immoo kan inni kontiraata keessa galu birrii Itoophiyaa miti doolaaraanidha jechaadha. Mee bakka kana kaa'uu na hawwisiisaara waan ta'eef. Madaan kiyya Takluu Abarraan jedhama. Damee addaa Finfinneetti itti gaafatamaa tajaajila maamiltootaati. Interaakshiniin maamilli nu wajjin qabu haala hawwataa yoo ta'e waan qaala'aa qabu kamiyyuu ofitti amanamummaadhaan maamilli nu bira kaawwachuudhaaf hidda dubartii ta'e. Homi bishaan dhugee naa kana fakkaataan kun egaa iddootti piriimiyeem kastamariin keessumsiifamudha siin jedhee raddoon kun baay'ee namatti tola akkas maamilli keenya akkasumatti taa'ee keessumsiifama sitti itti tolee itti bareedee akkasitti keessumsiifama jechuudha. Baay'ee miidhagaadha. Har'a wantoota hedduudha kan itti natti agarsiiste keessa deddeemnee baay'ee isaallee ilaallee baay'ee isaasofneerra. Gabanumaan immoo ergaa dhuma daawwattoota keenyaaf qabdu akka itti dabarsituuf carraan sii kenna. Baay'ee fayyaa ta'ee miidiyaan keessan gara baankii keenyaa gara damee guddichaa fi damee addaa Finfinnee dhufuudhaan nu daawwachuu keessanii fi baay'ee dursee ammas gara dhumaatti sirra deebiin fayyaa ta'aa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Gamanumaan maamiloota keenyaa fi kottaa nu daawwadhaa manni kun baay'ee bareeda tajaajilli keenyas baay'ee bareeda Awaashumaa laga Awaashii sitti agarsiiseera. Biyya keessaa jalqabee biyya keessatti dhuma miti akkas jechuudha jechuudha. Nuun biyya kanaaf riisoorsii dabalataa kaleessa kan ture guddisuu kan namni kaleessa hin qabne qabaachisuudha jechaadha hojiin keenya. Tajaajilli kun biyya kana keessaati asumatti hafaa jechaadha faayidaan isaa. Kanaaf itti fayyadamaa kottaatti isinii jechuun barbaada maamiloonni keenya kan baankii kanattis maamila taatanii hin hawwatamne fagoorraa miidiyaa kanaan daawwattanii jiraattan. Gara baankii keenyaa kottaa tajaajila baay'ee isinii kennuu dandeenya kanaaf immoo qophiidha jechuun hin barbaada jechaadha. Anis egaa yeroo kennaa laattee guyyaa guutuu na daawwachiisaa oolteetta. Kanaaf galatoomi siin jedha galatoomi. Galatoomattis baay'ee galatoomi. Egaa risaa biizines shoon keenya guyyaa har'aa kana fakkaata ture. Har'a baankii Awaash damee Finfinneetti argamuudhaan tajaajilawwan isaan kennanii fi akkasumas immoo bifa inni ittiin ijaarame illee bifa addaa ta'uu isaatiin keessa deemnee baay'ee isaa daawwannee isin daawwachiisnee jirra. Akka jaallattan abdii guddaan qaba. Torban risaa biizines shoo kan biraa fi dhimma kan biraatiin haga walitti deemnutti nagaan tura.